Waa'een waldaa fi aksiyoonaa hoggaa maqaa dhawamuu kan sammuu namaa keessa dhufu yeroo hubannoon aksiyoonaa gadi fagoo ta'e hin jirretti dammaquudhaan utubaa qonnaan bultoota baha biyyattiiti. Waldayni aksiyoonaa Lagaraamis. Waldayni aksiyoona Lagaraamis akka biyyaatti hangafummaadhaan kan maqaa dhawamu hoggaa ta'u oomisha jimaa fi bu'aalee qonnaan bultootaa kan biroo gara alaatti erguudhaan sharafa alaa argamsiisee jiruu fi jireenya qonnaan bultoota Harargee bahaa fi lixaa dabalatee jiruu fi jireenya hawaasa biyyattii jijjiiruuf ganama jalqabaa kan hundaa'e waldaa maqaa guddaa qabudha. Waldayni aksiyoona Lagaraamis erga hundeeffame waggoottan 30 ol lakkoofsisee kan jiru hoggaa ta'u hundeeffama isaarraa ka'ee hojiilee hojjeteen maqaan isaa samii Itoophiyaa jalatti ol fuudhamee akka haasa'amu taasisuu kan danda'e waldaa seena qabeessa biyyattiin dhaadattu ture. Haa ta'u malee dhiibbaa sirnoota dabraniitiin hacuucamee jilbiifachuuf dirqame ture. Waldayni hangaftichi kun carraa jijjiiramni fidetti fayyadamuun waggoota 4 dura deebi'ee ija banachaa jiraachuu isaatu ibsame. Waldayni Lagaraamis kun yeroo ammaa qonnaan bultootaaf sheerii gurguraa kan jiru hoggaa ta'u carraa hojii uumameenis lammiileen fayyadamaa jiraachuu walitti qabaan boordii alergii jimaa fi oomisha qonnaa waldaa aksiyoona Lagaraamis obbo Abduu Kariim Badrii ibsanii jiran. Aksiyoona baha Oromiyaa Lagaraamis alergii jimaa qonnaa fi industiriitii. Maqaan isaa dheeraadha. Kana hunda ammataa jechuudha. Miseensa 3,680 qaba. Hojjetaa mana hojiidha. Hojjetaa dhaabbii 76 qaba. Hojjetaa halkanii hojjetaa yeroodha. 135 qaba. Namoota kana qabateeti kan sosso'aa jiru. Waldayni aksiyoona Lagaraamis yeroo ammaatti mul'ata guddaa qabatee dhufaa jira. Hojiilee industirii fi oomisha garaa garaa irratti bobba'uuf haal duree mijeeffatee akka jirudha obbo Abduu Kariim kan ibsan. Amma waan guddaatu nurraa eegamaa nutis waan guddaa karoorfanne gama industiriitti ce'uudhaaf proposaalli warshaalee adda addaa toora 5 kan dalagame harkaa qabnu kanarraa 2 warshaa zayitatii fi pilaastika waan isaa barbaachisuu fi dachii irratti dhaabnus gaafanne xumurame nuufarramame ogeessan irra nuu dhaabbatamu bichaafe hayyama irra baafanne kana kan biraa naannolee Oromiyaa irratti Harargee lamaan irrattis lafa qonnaati lafa qamadiidha gaafannee jiru Harargee lamaan irra gaafanne Shaggar keessattis iddoolee magaazina itti ijaarruu fi achirraa wanni goone gaafanne kanarra jira. Waa hedduudha gaawwanni nuti yaannee Rabbi nu haa gargaaru. Waldayni aksiyoona Lagaraamis carraa hojii uumuun cinatti alergiidhaan sharafa alaa argamsiisuu keessatti gumaachi qabu olaanaadha kan jedhan ammoo hojii gaggeessaa olaanaa waldaa aksiyoona Lagaraamis obbo Geetaachoo Raggaasaati. Waldaan gurmaa'uun faayidaa qaba. Fakkeenyaaf dhaabbanni kun kan qonnaan bultootaati. Dhaabbata waa oomishuu irratti bobba'eedha. Oomishni oomishamee gara alaatti ergamee sharafni alaa akka argamu taasisa. Oomisha oomishuu dhaabbatichaaf gurguree fayyadama. Roga biraatiin dhaabbatichi oomisha alatti ergeen bu'aa argatus ni qooddata. Kanaaf waldayichi waldaa rakkoon diinagdee qonnaan bulaa ittiin furamudha. Kanaaf faayidaan isaa olaanaadha. Yaa'iin waliigalaa afraffaan waldaa aksiyoona Lagaraamis kun koree garaa garaa filachuudhaan goolabamee jira.